Commenting kun maal jedhaa rabbiif jedhii kireemii fuulaa akkuma argaa jirtan micciitti asirratti argaa jirtan kana yeroo baay'ee kireemii fuulaa duras isinitti agarsiiseen ture yeroo baay'ee commenting barreessitee naaf himi waan jettee fi har'a agarsiisuun dhufi ashama harka foonii hordoftoota kabajamtoota channel YouTube as kadhachi jalatti argamtanii jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha har'as immoo kireemii tokko isin agarsiisa hanga dhumaatti na waliin tura warreen fuulli keessan bugurii qabu akkasumas immoo shiffitaa akkasuma finniisaa jechuudha. Egaa fuulli kee kun dhugaa dubbachuu fi dura baay'ee bugurii qaba finniisoon akkasiin fuula kiyyarraan dhabamu jechuudha. Garuu kireemii kana akkuma argaa jirtanii kireemii tana hin argitu barreeffama ishii isinii hammaxxansa erga dibachuu qabee fuulli kiyya qulqullaa'ee ammas deebi'ee kinoo ishee tana jechuudha. Kinoo akkana jirti barreeffamni ishii isinii hammaxxansa jechuudha. Kinoo akkuma argaa jirtanii jechuudha. Active ishee tanaadha jechuudha. Saamunaan immoo yeroo hunda hin jijjiirina saamunaa irdii jechuudha. Kinoo akkuma argaa jirtanii saamunaan irdii tunis baay'ee bareedudha. Kanaafiyyuu waan nama eenyutu jedhu tokko hin qabu rakkoon qabu siif hima dhaggeeffadhu sirriitti akkaataa itti fayyadamtu siif hima jechuudha. Kunoo ani kireemii fuula kiyyaaf bitadhee kiyya galata rabbii fayyeetiin jira. Amma bishaan waan dhiqadha jechuudhaani kun akkuma argaa jirtu kan irdiiti bifa kana fakkaatti jechuudha. Addisiidha. Kinoo saamunaan tuni baay'ee gaariidha. Shittaa hin qabu. Fuula keessanii ijoollee baay'een saamunaa shittaa qabu hin dhiqattu jechuudha. Kan shittaa qabu raasuu xuruu miti fuula keessaniif. Kanaafiyyuu waan akkana kana hin dibatina in fayyadaminaa isin jira. Akkasumas baaliziin fuulaaf shaggaabiti. Baaliziin hin jira kan fuula ammaaf yeroo biraas in agarsiisa. Baaliziin yani garuu fayyadamuu kireemuma waan ta'e akka dirqatiin nama hin qabneef jechuudha. Yeroo baay'ee beektanii gisee qilleensifaa jiru kinoo kireemii kana jechuudha. Barreeffama qabanatti fakkaata. Kireemii kana akka fuulli keessan hin goggognee fi yeroo baay'ee kinoo argaa jirtanii isa kanaadha jechuudha. Kireemiin tuni fuula yeroo nama goggoge dirqatii saamunaan dhiqatanii yeroo baay'ee saamunaan baay'inaan kanaafuu rakkoota akka hin qabu waan barbaadan nagaafadha waan ofii kiyyaa beeku isiniif deebisa. Egaa obboleettiin keenya immoo rabbiif jedhinaan jettee rabbiin na qabdee rakkoo hin qabu barreeffama isin biloo bakka sadiitti argee garuu immoo viidiyoo kana ilaalee liinkii irratti ergeesin ture hin agarreen itti fakkaatee hojjedheen ture duras waa'ee kireemii waa'ee fuulaa kanarratti mucayyoo tana akkuma argaa jirtan fuulli ishee akkanatti badee jechuudha. Dhugaa dubbachuu egaa fuulli finniisaa waan akkasii kuni saamunaa urgaarraan dhufa. Saamunaa urgaa'uun hin dhiqatinaa. Akkasumas immoo saamunaa urgaa'uun hin dhiqatinaa. Deebi'ee immoo waan shittaa qabu fuula keessanii hin tuqsiisinaa jechuudha. Fuula dhugaa dubbachuuf akkasuma gisee nyaata hojjetan fa'aa bakka shittaa waan ta'e fuula nama gaafa hin jedhu nama balleessa keessattuu nuti keessattuu warreen kushiina harabaa keessa hojjetan kushiina harabaa waan jedhu kushiina keessa nyaata hojjetanii jechuudha. Guutumaan guutuutti nyaata warreen hojjetan fuulli keessan yaa'u baduma eenyuun qabu jechuudha. Kiyyama dura dhugaa dubbachuu fuula kiyyaan dura suura dura hin qabaadhe isiniif maxxansa baay'ee nama hin jedhamne tokko fuulli kiyya na badee jechuudha. Kanaafiyyuu barreeffama isaa wajjiniin isiniif maxxansa akkuma argaa jirtanii kanaadha jechuudha. Fuula keenya fayyadamtaa eenyudha bitattu birrii xiqqoo nama bitamte dhugaa dubbachuu fi faarmaasiidhaa bitattanii itti fayyadamtu fuulli beektanii gaafa ofirratti ilaaltanii deemtanii akka xalaa ta'e namarratti hafaa jechuudha. Xalaa sun immoo booda namarraa hin badu beektanii. Kanaafiyyuu waan akkasiiti dirqatiin fuula immoo waan nama qabuuf immoo tokkoffaa maal seetanii bishaan dhuguudhaan bishaan sirriitti baay'inaan gaafa dhuguu baay'inasi waan akkanii kun muddataa dirqatiin jechuudha. Isheen waan ta'e namarratti yaatu wayi. Annaa kana sinin jedha obboloota koo ani kana fayyadamee ana dura baay'ee fuulli kiyya na badee እንግዲህ
faarmaazii dhaqeen faarmaaziidhaa bitadhe jechuudha. Tuni qarshii diraama birrii 45dha. Tuni immoo baga walumaa galatti birrii 100 caaltu bitadha. Warreen fuulli akka bicayyoo talaas hin ta'e keessattuu itti fayyadamaa sin jira. Maaliif baga fuulli keessattuu dhugaa dubbachuu fi fuulli nama maduudha mannaa baay'ee intini miti. Fuulli ofii takkitti fuulli nama bannaan immoo dhugaa dubbachuun nama hin jiru beektanii. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo godhaa sin jira. Fuulli keessan akka isin hin banne yaada isheetii biyya ormaataan jira maalidha warreen jettan immoo no biyya ormaataan jiraatan xiqqoo ishee of qaqqabuun barbaachisaadha miti. Kanaafuu tasaan kutinaa kireem hin jira. Biyya Arabaa keessa jiraatan immoo wanti waan beektanii faarmaasii dhattanii fuula keessanitti agarsiistanii bitachuu dandeessu jechuudha. Warreen immoo gadi ba'uu hin dandeenye warreen faarmaasii akkamitti dhannaa faarmaasii dhaquu hin dandeenyu jettan immoo kireemii tana onlaayinii illee intiniin turamuu hin danda'u. Itti himtanii asarii keessanitti himtanii fuula kiyya kanatti na badee jettanii itti himtanii bitachuu dandeessu jechuudha. Qarshiidhaatti kennattanii faarmaasiidhaa waan akkanii naa bitaa jettanii isiniif maxxansan barreeffama ishee keessattuu tuni baay'ee fuulaaf gaariidha. Itti fayyadamaa laala dhugaa dubbachuu fi ani torbee guyyaa 5 waan akkasii bichaan itti fayyadamee isaan booda akkuma na argita fuulli kiyyaa bugurii waraa 5 irra hin jiru jechuudha. Narraa badee jira galata waaqayyoo. Kanaafuu isinillee itti fayyadama warreen fuulli keessan wanti xiqqaatti fuula irratti nama gurraachuuf to'iti jira. Fuulli kiyya dhugaa dubbachuuf dura na mul'atu fuulli kiyya bakka tik narratti jedhee anga bakka na gurraacha'ee waa baay'eedha. Ingidihi kanaafuu anga fuulli keessan sin badutti ni eegina. Bitadhaa itti fayyadamaa sinin jedha birrii xiqqoodha waan ta'eef. Ana akka sinin jedha obboleetti kiyyaa asumarraa hin dhaggeeffattaa ta'e gaafiin keessii deebi'ee natti fakkaata. Yeroo baay'ee siifan deebisan jedha yeroo baay'ee biisidha. Waanuma biraa gaafa ammas koomentii dubbisuu dhaqu kan mashiinan argaa. Ammas gaafa dubbisuu dhaqu kan isheetan argaa. Kanaafuu rakkoo hin qabu. Waan barbaaddan na gaafadhaa. Amman beekurraa waa tokko siniif hima. Kanaafuu gaafii barbaaddan na gaafadhaa. Gaafii keetiifis galatoomsii jira obboleettii kiyya. Egaa jajjabinni isin naaf gootanii baay'ee takka isin galateeffadhaa naaf jiraadhaa naaf galatooma. Warri like subscribe gootanii na bira dhaabbattanii guddaan isin galateeffadhaa. Ammas immoo akkasumitti like subscribe gochuun na bira dhaabbadhaa. Jajjabeessaa isiniin jedha. Waan beeku tokko namni tokko beektanii anallee gaafan gaafii wayii gaafadhe namni sun gaafii san naa deebise amma itti gammadaa gin beektanii gaafii barbaadan gaafii anin beennillee yoo ta'e gaafadhe akkan baruuf yookiin immoo wanta sin dhibu wanta gaafachuu barbaadan na gaafachuu dandeessu isiniif deebisa. Waan dadhabe immoo nama biraa gaafadhe immoo isiniif deebisuu danda'a. Kanaafuu akkasii isiniin jedha gaafiin kee guyyaa har'aa kana fakkaata obboleettii kiyya. Gaafiin itti na gaafatte yeroo baay'ee dhugaa dubbachuu biiziin ta'a. Biyya bakka jiru hundi keenya iyyuu hin beekna waan ta'eef kanaafuu waan nuti akka rakkoo hin qabu. Mana bakka beektanii amman biiziidha. Amman biizii yoo ta'eyyuu gaafii isin gaafattan dhugaa dubbachuuf yoom deebisaa jedhee ittiin cinqamaa jechuudha. Akkas isiniin jedha. Egaa waan akkasiiti gaafiin biraallee na gaafatte turte nan dagadhe ta'uu danda'a. So kanaafuu yaadadhee gaafii biraallee namni gaafatetu jira. Innis waa'ee paaspoortii gaafii waa'ee paaspoortii san immoo siin deebisa rakkoo hin qabu. Obboleettiin kiyya tokko na gaafatteeti turte. Gidii gaafii akkasii kana yeroo baay'ee biisiin ta'a. Gaafan koomentii dubbisuun hin jaalladha gin gaafan dubbisee gaafii namni kun humna gaafate jedhee dhugaa dubbachuu keessa kiyyatti nan bakka beektanii natti ilaalinaa isin jechuu barbaade tana sumaraanii natti akka himuu fannee hordoftoonni kiyya. Waan akkasii jedha gaafiin keetiin guyyaarraa waan na gaafatte obboleettiin kiyya takka irra deddeebitee dhugaa dubbachuu bakka sadii immoo bakka meeqatti na gaafatte har'a tarii eeyyama waaqayyoo ta'ee Kinausii deebisee sin jedha ammas immoo gaafii biraa akkanumatti akkan deebisu waaqayyo na gargaaru. Egaa inni dabalataa immoo waan isin irraa barbaadu
laayikii fi sabskiraaybii qofa sanirraa barbaada waan barbaadu nagaan naa turaa isiniin jedha turtii gaarii viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti